wanti intini jettu takka keessa deemtee suquu qabda. Amma niitittiin suni albamiin itti kenname albamii laali jedhamtee kennameef jechuudha. Kabajaaf ilaala. Nama kabajaaf albamii fuudhanii namaa kennuun ilaali jedhanii namaa kennuu jechuun kabaja guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Nama hundaaf albamiin hin kennamu akka aadaa biyya keenyaatti jechuudha. Nama hundaaf albamii kee fuutee hoo ilaali jetteen kennituuf. Nama jaallattu, nama kabaju, nama haalan itti siqtu tokko yoo ta'e malee jechuudha. Jarri kun mucayyoo kana haalumaan itti siqanii haalumaan jaallatu. Albamii laali jedhanii fuudhanii isiin itti kenninaan isiin suura Saayidoo durii qofa jechuudha kan isiin albamii sana keessa maraxaa turte deemte achi keessa deemte suuraa irraa kaafataa turte jechuudha. Amma maal jettiin maalidha kuni? Maali isaa jaallattee irraa malaaxaa kana nama yuun fakkaatu maal jechuudha? Miskiina Sumayyaan immoo dhugaa rabbi አሁን እኮ ነው መላጣ የሆነ በፊት እንዲህ አልነበረም። ዱጋሲ እየተካ ምስኪና ዱጋ ረቢ ምስኪና ረቢ ዴቭኔ ዱፍኔ ጅራ ቪዲዮ ገናማ ተረቲ ነሞን ባይን ኬሳን ኮሜንቲ ኬሰኒ ጅርቱ ገሩ ኮሜንቲ ኬሳን ሙራሳ ቆፈተ ሙላቴ ኮሜንቲ ቄቁብሳ ቀቡ ዮኪን ሙ ኮሜንቲ አረበ ወንታ ገዴ ኦፍ ኬሳ ቀቡ ኦፉማ ሳቲ ስንጀላው ካምሳ ዩቲዩብን ጀቹራ አናሚቲ Anu fikoti yo dai miti garu ani ro durat irratti hidheetini jira erga siyaasi deebi'eeraan hiikne waan ta'eef komentiin baay'inaan akka barreeffamee jiru naa hima garuu immoo gaafa naqee ilaalee komentii keessan naaf mul'atu jechuudha. So ammoo amma wanti ani deebi'ee dhufee fi so akkuma argitan Sumayyaan viidiyoo lakkistee jirti. Viidiyoo Sumayyaa keessatti maal akka isheen jechaa turte intalittiin dhaggeeffattanii jirtu. Namoonni hin dhaggeeffatin immoo amma dablee takka irraa isiniif hin dubbadha jechuudha viidiyoo kanarraa. Viidiyoon kuni waan baay'ee takka nama ajaa'ibu jechuudha. Intalittiin hidhatteetuma kaate Saayidoodhaaf. Hidhatteetuma kaate jechuudha hidhannoo jabeeffattee. Tokkoffaa ani waan na ajaa'ibe takka ni jirti jechuudha. Wanti na ajaa'ibde takka ni jirti. Wanti si ajaa'ibde maanni yoo naan jettanii Saayidoon iddoo guddaa qabaachuu. Saayidoon iddoo guddaa qabaachuu. Oolmaa guddaa oolu. Sini jala oolmaa guddaa oolu siniin jedhu namni takka asumatti islaaltee raawwattee waan xiqqishuutti si madaaluu dandeessi. Garuu oolmaan kee immoo bakka guddaatti argama. Gaafa ilaalamtee gaafa bira ga'amte jechuudha. So Saayidoon amma yeroo cidha isaati irratti viidiyoo nuti argine viidiyoo muraasadha jechuudha. Viidiyoo xiqqishuudha. Xiqqishuu argine sana keessattuu waa'ee sargiitii fi wantootuma achitti isaan sirbaa turanii waan akkasitti argine. Akkuma beekamu Saayidoon miizoo siin qopheeffanne miizeen dubartiis miizeen dhiiras hin jirudha kan inni achirratti nuuf ibsanii yookiin immoo duraanis dubbataa turanii jechuudha. Miizoolee hin barbaannuudhaan. Ifama qofaan na qabee jira dhugaa rabbii jechuudha jechuun waan kana bakka waan baay'ee takka haalan na gammachiiste irraa dubbachuu barbaadeetiin inni malee baay'ee takka mataan kuulee na dhukkubaa irraa qofaan na qabee jira jechuudha. Miizolee hin qopheeffanneedhanii garuu miizoleen isaa baala silxaanii akka ta'anii jechuudha. Abbootii seeraa jedhama. Mitiiree afaan Oromootiin abbootii seeraa akka ta'anidha jechuudha. Akkasuma immoo miizoleen dubartiis haadha manaa jara sanaati jechuudha. Akka jedhamutti akkuma viidiyoo kanarraa argitanitti ilaalaa. Argitanis mana Sumayyaatitti gallakkifame jechuudha. Viidiyoon kuni fuula jaraa dhoksanii Saayidoon jara kana poosti gochuu hin barbaanne malee viidiyoon waraabamee jira jechuudha. Saayidoo birallee ni jira. Intalittiin illee immoo hin hatte jechuudha miimoorii kana hattee raawwattee Sumayyaadhaa geessite. Anama bakka kanatti jechuudha. Miimooriin kun hatumuun isaa maaliif barbaachise? Maaliif akka barbaachise naa galuu dide jechuudha. Fakkeenyaaf odoo viidiyoon kun Saayidoo bira jiraates poosti godhamuun isaa nafu. Sini galtee garuu jechuudha warreen baala silxaanii kana Saayidoon gaama miizolee dhiiras kan dubaraas hin qabnu miizolee malee sargiin godhamaadhaan kan isaan dubbataa turan. Garuu mooyyuu viidiyoon warra miizolee sana waraabuu hatta raadiyoodhaan hanga darbettidha kan jiru jedhan guyyaa sargii isaa nuti waan xiqqashuu kanatti ilaalle malee sargiin haala baay'ee bareedaa takkaan jechuudha kan gaggeeffame akka intalli odeessitutti jechuudha.
akkasuma immoo akka viidiyoo Sumayyaadhaa kenniteef jirti. Sumayyaan viidiyoo ishii keessatti gashitee jirti. Namoonni achitti argitan hin argitanii yoo arguu baattan ilaa miizoleen kun asirratti ilaala viidiyoo kanarratti jechuudha. Viidiyoo xiqqoo irraa fideetiin dhufee jira. Viidiyoo kanarratti ilaalaa kun. Kanaaf iyyuu jechuudha miizoleen isaa waan baala silxaanii ta'aniif yookiin immoo abbootii seeraa waan ta'aniif viidiyoo irratti argisiisuu fedhan qabu seedoon jechuudha. Sababa kana ta'eefi miizolee hin qabnu jedhee raawwateetiin kan nuufillee Sumayyaadhaafillee himaa ture. Achirratti argisiisuu hin barbaanne waan ta'eef jechuudha. Garuu intalittiin wanti isiin baasuu barbaadde maa inni isa kana natti fakkaata. Isa kana baasuu barbaadde. Warra baala silxaanii kana isa inni akka gara miidiyaatti isaan hin baane dhokse kana baasuu barbaadde jechuudha. Garuu immoo deebitee sodaatte. Ni sodaatte jechuudha. Sumayyaan eega inni poostiin godhini ani poostii godhaa jetteen. Jennaan hin godhin jetteen. Maaliif jennaan ati gara biyyaa hin deemtu. Anatu gara biyyaatti deebi'ee gala. Seedoo hin sodaadhu. Garuu seedoo sodaadhee osoo hin taane jara sanas sodaadhaa jette. Jara sanas sodaadhaa. Baala silxaanii waan ta'aniif isaanas sodaadhaa jetteeni jechuudha. Argitanii shira namni namarratti xaxu. Isini namoonni muraasni keessan waan akka waan namni bakka waan tantinii wayii isinitti fakkaata jechuudha. Komentiin isin barreessitan haalumaan nama dhibdi. Akkaataan itti astaasabii isin namatti yaaddanis nama dhibdi. Garuu ani dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ittuma yaade tanan ittuma taa'ee itti yaadee viidiyoo isaanii hanga dhumaatti dhaggeeffadhee tanan jechuudha. Kanan irraa dubbadhu isinii galti. Malee calliseetuma ammuma kana isaan argee xaphedhee ka'ee miti kanan dubbadhu. Itti yaadee viidiyoo kana keessatti maal jedhanii wanti isaan jedhan maali? Yaada maalii qabanii? Yaada maalii ibsataa jiranii? Wanti isaan yaadan maalidha? Maal ibsa maalii nuuf kenna wanti kuni? Kanan jedhu taa'ee itti yaade tanan itti madaaleetiniin jechuudha kanan dubbadhu. Maaltu si galchee kan jettanis ni jettan. Maaltu si galchee? Maaltu nun galchine? Maaltu nun galchine? Fakkeenyaaf yaada dhimma isaanii raawwatanii miidiyaa isaanii guddifataa jiru. Yaada dhimma isaanii raawwatanii hojii isaanii hojjetataa jiru jechuu dandeessu. Dhimmi kuni dhimma lubbuuti jechuudha. Dhimmi kun dhimma lubbuuti. Jarri kuni akkuma beekamu namoota hunda isaanii jechuudha. Wabiin hin dubbisaanii, ayyuun hin dubbisaanii, Iyyaasuun hin dubbisaanii, Seedoon hin dubbisaanii. Waan hunda maal keessa akka isaan jiran nin gaafadhaani jechuudha. Yoo soba jettan isiniif hin argisiisa. Waan hunda isaa dhugaadhuma gadi baasii yoo naan jettanii wantoota ani isaan irratti dubbisu hunda isaa tartiiban isinii fida jechuudha. Hunda isaa isinii fida. Maal keessa akka jiran, haala maalirra akka isaan jiran, maal gochaa akka isaan jiran hunda isaa nin gaafadhaani jechuudha dubbisee. Maal jirtanii, maal godhaa jirtanii, haala maalii keessa jirtanii, ayyuun maal keessa jirti, argitammoo akkamidha. Hunda isaanii jechuudha nin gaafadhaani. Ayyuu yeroo otoo isiin hin badiniin duratti waliin haasa'aa turre. Amma immoo garuu silkiin isii cufaadha. Silkiin isii cufaadha jechuudha. Erga gaafa cidha godhatteetiin booda silkiin isii cufaadha. Maatii isiiti jechuudha kanan dubbisaa jiru. Kanaaf iyyuu kana insobda yoo naan jettanii akka viidiyoo intalitti irraa sagalee intalitti irraa waraabee isinii hin gallakkisu yookiin immoo yoo lakkii intalitti suni wayi taati jedhee sodaadhe sanani isiniin jedhe sana osoo hin ta'in fidi dhugaadhumaan jara kana dubbisaa jirta yoo taate fidi naan jettu taanaan isiniif hin fida dhugaa rabbiiti. Isiniif hin fida jechuudha karaan isaan irraan ittiin dubbisaa jiru hunda isaatiiyyuu. Kanaaf iyyuu jechuudha haasaa sana keessaa na baastanii jirtanii jechuudha. Maaliifin tizzinatti jedha beektanii wantoonni isin achirratti naan jettan komentiin keessan takka gaafan tizzinatti jetti jechuudha. Kanaaf iyyuu intalittiin maal akka jechaa turte namni takka kabajaaf gaafa mana namaa deemtee albemii isaa yookiin immoo wantoota yaadannoo isaa takka ilaali yaadannoo koo kana jedhee yoo sitti kenne ati yaadannoo isaa sana laaltee dinqisiifattee dhiisuu qabdamoo? Dinqisiifattee dhiisuu qabdamoo? Nagariidhaaf wantoota silaa
wanta takka wanti intini jettu takka keessa deemtee suquu qabda. Amma niitittiin suni albamiin itti kenname albamii laali jedhamtee kennameef jechuudha. Kabajaaf ilaala. Nama kabajaaf albamii fuudhanii namaa kennuun ilaali jedhanii namaa kennuu jechuun kabaja guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Nama hundaaf albamiin hin kennamu akka aadaa biyya keenyaatti jechuudha. Nama hundaaf albamii kee fuutee hodhu laali jettee hin kennituufi. Nama jaallattu, nama kabaju, nama haalan itti siqu tokko yoo ta'e malee jechuudha. Jarri kun mucayyoo kana haalumaan itti siqanii haalumaan jaallatan. Albamii laali jedhanii fuudhanii isiin itti kenninaan isiin suura Saayidoo durii qofa jechuudha kan isiin albamii sana keessa maraxaa turte deemte. Achi keessa deemtee suuraa irraa kaafataa turte jechuudha. Amma maal jettiin? Maalidha kuni? Maalii isaa jaallattee irraayi? Malaaxaa kana namayyuun fakkaatu. Maal jechuudha? Miskiina Sumayyaan immoo dhugaa rabbi. አሁን እኮ ነው መላጣ የሆነ በፊት እንዲህ አልነበረም። ዱጋ ሲየተካ ምስኪና ዱጋ ረቢ ምስኪና ረቢ